Yooyyaa nagaa keessanii maatiiwwan jaalala keenya bakka jirtan maratti nagaan koo isin haa qaqqabu. Har'as immoo viidiyoo isa dhumaa ta'eetiin walitti deebinee jira. Viidiyoo ajaa'ibaa kana immoo daawwadhaa isiniin jenna. Asirratti wanta beezik ta'e wanta barbaachisaa ta'e tokko isinitti agarsiisna. Seef akkamitti godhata viidiyoo hojjettan bu'aansaa seef yookaan immoo galagaa gaariitti fidanii sooshaal miidiyaa barbaadan irratti gallakkisuudha waan ta'eef inni immoo wanta barbaachisaadha. Isas wajjin ilaallaa fi wantoota garaagaraa as keessa jiran wajjin ilaallee viidiyoo keenya kan paartiidhaan isin barsiisaa turre kan ni xumurra jechuudha. Har'a viidiyoota kanneen kana dura warroonni ni ilaalee jirtan viidiyoota paartii tokkorraa ka'aati ilaalaa malee isiniif hin galu jechuudha. Maalirra akka jirru sana booda akka isinitti tolu abdii guutuudha kanan qabu jechuudha. Qarabannootaatti utuu hin deemin dura kan YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalama. Warroonni dura jirtan yaada gaaffii qiiqoo qabaattan illee nu gaafadhaa. Viidiyoo kana immoo laayikii xiqqootu ni eegalla. Amma gara viidiyoo keenyaatti tole egaa asirratti wanti waliin ilaallu isa dhumaati isiniin jedheetan jira. Kunoo amma fakkeenyaaf asirratti wantoota garaagaraatti dabaluu ni dandeessu jechuudha. Viidiyichumarra ni tuttu jechuudha. Sana booda asirraa kunoonni kun viidiyoocha keessaa balleessuudha. Inni kun immoo viidiyoo kutuudha. Inni kun immoo viidiyoo irratti wanta ajaa'ibaa dabaluudha jechuudha. Wantoota asirra jiran kana beekuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf gara dhumaatti hambise isin barsiise jechuudha. Tokkoffaa voolma jedha jechuudha. Kunoo voolmiin sagalee itti guddisuu fi xiqqeessuudha jechuudha. Kun immoo wanta beezik ta'edha jechuudha fi wanta isin barbaachisu. Crop kan jedhu kun immoo kan itti aanu immoo guddisuu fi xiqqeessuudha jechuudha. Amma viidiyoo keessanii guddisuuf xiqqeessuuf kan isin gargaarudha jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha innis. Suurota keessan fa'aa xiqqeessuuf guddisuuf kan isin gargaaru jechuudha. Duplikeet kan jettu kun immoo viidiyoota keessan dabil gochuudhaaf yookaan lama gochuudhaaf jechuudha. Kun immoo viidiyoo keessanitti kalarii kennuudha. Baay'ee isin fayyaddu jechuudha. Ishini kun immoo ispiidiidha jechuudha. Ispiidii gochuudhaaf kaachisuudhaaf jechuudha. Kun immoo inni itti aanu kun immoo gaggaragalchuudhaaf jechuudha. Kun kalarii itti kennuudha jechuudha. Inni itti aanu kun inni itti aanu kun kalarii itti kennuudha jechuudha. Kunoo argaa jirtoote kunoo kalarii akkanattiin bifa kanaatiin kalarii itti kennuu ni dandeessu jechuudha. Bifa kanaatiin kalarii itti kennuu ni dandeessu. Kunoo kalariin isaa jijjiiramee jira jechuudha. Kalarii barbaadan itti kennuu ni dandeessu jechuudha. Reference kan jettu kun immoo viidiyoota duubatti garagalchuudhaaf isin barbaachisaa jechuudha. Kun immoo zoom gochuuf xiqqeessuu fi guddisuudha jechuudha. Kun immoo flip kan jettu kun immoo gara bitaa fi mirgatti jechuudha. Inni kun viidiyoota sosochoosuudhaaf isin fayyada jechuudha. Inni itti aanu kun immoo viidiyoo irraati iskiriinshuutii fudhachuudhaaf gara viidiyoo otoo hojjettanii iddoo barbaadan yoo qabaattan iskiriinshaat godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf isin fayyaddi jechuudha. Fiicharoota as keessa jiran akkanuma nuun isinitti hime isin gahaa jechuudha. Maaliif isinuu seentanii wantoota garaagaraa isaa fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Wanti asirratti argamtu kun baay'isee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif naa dhufuu diddee kan koo akkasiin jedhina tuqaatiif viidiyoochar sana booda mallattoo iskiriiptoo dhuftuurra tuqaa sana booda isiniif fidaa jechuudha. Isiniifis wantoota garaagaraa akkanattiin fayyadamtu jechuudha. Wantoota asirra jiranii viidiyoo keenya kanneen kan dura edit gochaa turredha jechuudha. Kun viidiyoon irraa musa dhumaatii kunoo akkamittiin seef akka godhamu wajjiniin ilaallaa jechuudha. Kunoo gama bitaa kanaan jiraniitiin waa tokko isinitti himne isaaf dhiifama godhaa isiniin jedha. Kun viidiyoota pilee gootanii viidiyoo hojjechaa jirtan pilee gootanii ilaaluudhaaf jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf viidiyoo koo tuqeen isinitti agarsiisa. Bifa kanaatiinidha jechuudha kan akkasiin pilee gootanii kan isin gargaaru kuni. Kun immoo mallattoon bukkeetti argamtu kun immoo viidiyoo isaa gadi fiduudhaaf jechuudha. Bal'iftanii akka ilaaltaniif jechuudha.
kan biraa wanta sirra jiru hin jiru. Inni itti aanu immoo kun immoo viidiyoon keessan yeroo murtaa yookaan yeroo waan tokko gootan yoo dogoggortaniitu ta'e duubatti isiniif deebisaa jechuudha. Kanaaf isin fayyada jechuudha. Siitingiin immoo wantoota garaagaraa keessaa argattu. Mallattoo siitingii, audio mixing sirreessuu, siitingii isaa sirreessuu, tiipsii isaa fi tiitoraalii isaa fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Tiipsii kanneen jennu kun maqaa ishii fi wantoota isaan fayyadan akkanatti isinitti agarsiisa jechuudha. Asirra wanti baay'ee isin rakkisu hin jiru. Amma gaa kunoo gara dhumaatti dhufnee jira. Kunoo mallattoo siitingii gubbaatti kan argamtu seef gochuudhaaf isin fayyaddi jechuudha. Seef project kan jedhu kun inni gubbaan asuma irratti seefii akka godhuudha jechuudha. Isin garuu produce videos kan jedhu kanarra see tokkoof ni tuttu jechuudha. Isaan seef godhachuu dandeessu jechuudha. Asirratti sooshaal miidiyaa barbaadan irratti gadi lakkisuu ni dandeessu. Heeyyamamaadha jechuun fakkeenyaaf kan akka feesbuukii, kan akka yuutuubii fi kanneen biroo jedhee jira jechuudha. Export kan gootan immoo yookaan immoo garagaraa keessanitti kan feddan save to gallery or seed card kan jedhu kanarra see tokko ni tuttu jechuudha. Sana booda kunoo wanta asirratti baay'ee jaalatamaa ta'e immoo full HD dhaanii jechuudha. 1800p dhaan isiniif gadi lakkisaa jechuudha. Si wanta barbaadaniin produce gochuu ni dandeessu. Kunoo erga filattaniin booda produce kan jedhu kanarra ni tuttu. Sana booda viidiyoon keessan save isiniif ta'a jechuudha. Kunoo asirratti lakkaa jira. Baay'ee isiniin turu akka kinimaastariyyuu baay'ee isiniin tursiisu jechuudha. Daddafee save isiniif godha jechuudha. Viidiyoo keessan immoo qulqullinaan isiniif baasa jechuudha. Viidiyoon har'aa kana fakkaatti. Viidiyoon paartii arfanii kana dubbatti deebi'atii viidiyoota isaan afaan ilaalaa isiniin jenna. Waan hangasitti nu faana turtaniif guddaa galatooma. Warra hubattaniitu jedhee yaada. Kan YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalama. Kanneen dura turtan immoo viidiyoo kana like tuqaa isiniin jenna. Comment irratti gaaffii barbaadan nu gaafachuu ni dandeessu. Nutis immoo isiniif deemna. Waa'ee editingii soo ta'e waan biraa waa'ee teekinooloojii irratti wanta wal qabatuun hundasaa nu gaafachuu ni dandeessu. Nutis immoo viidiyoota isin biraan ga'uu irratti argamna. Nu jajjabeessaa isiniin jenna. Viidiyoo keenya share namaaf godha. Isin irraa barattan jechuun obboleessi keessan, firri keessan, hiriyaan keessan irraa baratee jechuudha. Kanaaf immoo namaaf share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoon keenya paartii arfan kana fakkaatti turte. Next viidiyoo adda biraatiif viidiyoo jaalatanii hanga walitti deebinutti nagaan naaf ta'a.